namni biraa wanni biraa kan hin dalagigaa hedduudha. Wanni jabduun qubee afaan Oromoo kana kan Islaama fi Kiristaana illee qabatu. Wanni namni amma qubee tanaan dalagu hunda kan Kiristaanaa ta'uu kan Islaamaa ta'uu hoggaa waan kana barate dalagattis lafaa ka'a. Waan birallee beekumsa birallee ni argata jechuudha yaada. Mee osoo gara sittiin dabrin dura jalqaba Dr. Muhammad Rashaad Abdullee eessatti dhalatanii guddatanii? Seenaan isaanii kabara ijoollummaa maal fakkaatanii? Ani dhaloonni kiyyaa laga Arbaa Harar dhiyaa Carcar achittan dhaladhee barmootallee abbaa kiyya irratti baradhe barmoota jala jalaa Qur'aana fi waan jala jalaa xixiqqoo kana abbaa kiyya irratti baradhe eegasii deemataan gaa biyya wanni Harar bayatti baradhe eegasii eegan minhaajillee qara'ee waan ta'aliima beekumsa Islaamaa kan bitti teenya gaafa san itti jirtu eegan baradhee ka'eetan gaa biyya Arabaa dhaqee akkasitti gaa zamana hedduu biyya Arabaa taate. Mee haalli itti gara biyya Arabaatti ceetan maal fakkaata ture yeroo sanatti, yeroo ijoollummaa sanatti maali wanni gara biyya Arabaa akka deemtan isin kakaase yookaan isin taasise? Wanni biyya Arabaa dhaquu qalbii tiyya seensise anaa fi ilma indooyyee tiyya jennaanii biyya maal jettaan biyya Jibuuti illee Somaalee ta'uu gaafa sanni beena ammallee bitti Zaylaa harka Ingiliiz jirtini beena alaa kulli haal wanni na kaase biyya tiyya deemee biyya alaa bahee hangan baradhe hangan dandayu waan biyyaa tolu dalagutti wanni na kaase biyya teenya keessatti Oromoo lixaa kan jennu isi markaza tokko jira kan ashkarri itti taphatu kan Oromoo bayaa hoggaa dhaynus markaza tokko jira kan ashkarri itti taphatu. Jarra lamaan kana hedduu rakkoo hoggaa nuti karaa deemnu karaa dabruu nu kutan. Maali markaza jechuun maali warri achitti baratu kun maalidha isaan? Barmoota ashkaraati gaa barmoota ashkaraati ciroo fi wanni biyya Hararitti naannoo Hararitti baratan isaan kun damee qabanii karaa kana hoggaa Oromoo lixarraa hoggaa kaanee gad buudeemnu karaa dabruu nu kutan irraa fagaanne xiqqatti karaa deebinee eegasii achi geenye dirqiidha. Kanaaf jecha aara qabnaa abboo gurbaa dubrii kiyyaa indooyyee tiyyaatin akkin jee biyya Arabaa dhayneeti sa'aa bitannee waan malu bitannee bombis bitannee deebinee jara lamaan kana fin'aa jara cirooti fi karaa yoo kiyya gaash garre nam ganman see lamaan waana atis sa'a hangana irratti darbitee anis hanganatti darbe akka lafarraa finnee nagayni argamuu jechaa wal mari'annee gaa anaatu irra guddaa inni na jala deema
akkasitti dalagaa tanaatu nu kaase biyya. Jechi yeroo sana dhaqanii barachuu dhiisii bilisummaan socho'uun illee rakkoo ture jechuudha. Hanganuma magaala sin dhaynu gaafa san magaalaan dhaqu hin dhaynu hangana wanni biyya balleesse hanganuma karaa dabruu nu kutanii maal antaaram jedhanii waan hedduu xiqqoo kanaatu nu kaase. Bara mootummaa kamiiti yeroon sun? Haile Sillaasee. Mootummaa Haile Sillaasee keessa akkasi huno akka faranjiidhatti akkan si'ootti 49. Mee haalli yeroo sanii fakkeenyaaf isin wanti sun isin xiiqessee jira. Amantiidhaan wal qabatee hoo yeroo sana wanti ture maal fakkaatame? Isin dhayxanii bakka silaa irraa isin dhoorgan sanitti barachuuf fa'aan danda'amu ture? Isinii malee yooni fi dawlan isinii gootee namni ala ba'ee namni waa barate malee akkanatti deemanii kopha mataa isaatti waa baratuun hin jiru. Gaafa sangaa rakkoonni jirti waan gara waan diin kana amantii kanatti ani laakiin nuti wanni nu mul'ate haruma darasaadha gaafa sanii sheekha kanarra waa barannee asii sheekha biraati jira achi bakka akkanaa jiru yaani isatti dhayna karaa deddeemu dabruu kana nu kutan karaa dabruu nu kutun kuni waan jabduu ummatatti dhaga'amu na fakkaata. Sa'aatii homaa fawwitan yeroo sa'aatii bitachuu. Gaafa san aqliin teenya xiqqoodhaan ta'an hin beeku. Sa'a waan biyya jiru hin beeknu magaalaan dhayinu. Magaalaa hin dhayinu. Sa'aan ni jirti magaalaa biyya teenya keessa ni jirti waan beeku. Ka'eetan biyya Arabaa dhaqnee sa'a bitannee bombiidha wajjin waa hunda wajjin waan gartee barbaachisu wajjin jennee gaase akaane achi qalbiin teenya achi dhayte sa'aan achuma jirti dachaa malee biyya teenya ni jirti nu banne. Mee wayita achi deemtanii sila bu'aa bayii hedduugoota Suudii geessanoo maaltu isin mudate adeemsa san keessatti? Waa hedduun nu mudate wanni hamilee teenya cabsee hamilee teenya nu cabsee akka jirjiirru gartee tijaa keenya deemsa keenya akka jirjiirru hedduudha. Sanirraa biyya karaa magaalaa Hararii ka'eetan biyya karaa awbarra jennaa biyya Somaaliyaa Ingiliis harka qaba gaafa sani achi deemnee Zeyilaa seennee Zeyila irraa wanni miilan wanni seenne biyya Jibuutii seenne akkasitti gaa karaan amma biyya Arabaa dhaynuun hin jiru karaa Jibuutii kana maleedha. Doonii waan sambuuqa jedhanii waan doonii kana kireeffanne achi deemne karaa biyya Yemanii deemna biyya Baabil Mandab jedhanii rakkoo san achitti waniin dooniin tun nun garagaltu geesse haa ta'u ormi yallaa jee bishaan tooyanii akkasitti rabbiin achi nu baase biyya Yaman dhayne Yaman irraa ganda Abu Dabaab jedhanii takkaa jira ganda tokko achi ni bullee kaanetichi karaa Yaman deemuudhaaf bahan quban kaane jennaan gaa ormi ashkarri Yaman eessa yaatan jedhan من أقصى الحبشة جنين بيا حبشاتي في جتشوف
habashaa beekan gaafa sani. Mee as biratti askara jechuun poolisa jechuudha? Poolisa fi ammallee gaa waanuma humnuma dawlaati. Warra hooggansaa kan mootummaa kan nageenya biyyaa eegu jechuudha. Akkas jennaan gaa ni eessaa deemtan jennaan akka Habashaa jenne duuba maallaqa fidaa jira. Maallaqa nuti onni meeshaa bombee fi sa'aa fi kanaaf achi dhufne asitti immoo nurra barbaadane maallaqa. Maaliif ayniin teenya gaafa san xiqqoodha. Yoo biyya Arabaa numatti as kennanii fudhannee deebina jechaa malee horii nurra barbaadanii iyyaan akkasitti lolee ga'an mootiin keessa maali jedha. Wanni manzuumaa tanaa jira ta'a. Garteen Nabi Muhammadiin kun akka Haile Sillaaseen keenyas Nabi Muhammad maareen keenyas Miliik Khajoo wartee tiraafa didan manzuumaa jira sheekotii gurguddoo jira. Jarri sun oowwaa dhagaa'ee waanuma garteetiin islaamaa kana jabeessa. Jennaan duuba mootiin keessan eenyu jennaan Minilik wujuuda Haile Sillaasinaa anje eenyu Minilik wujuudiin kun yani Nabi Muhammadiin Minilik wujuud yan barri manzuumaa Minilik Haile Sillaasinaanis amma kana hundinuu waan mataa keenya islaama kanaatu kamaan mataa keenyati akkasitti gaa ana amma beeka jedhe wanni namichi أنت يعني الرئيس بتاعكم هايل سلاسة يعني أهل النبي محمد هايل سلاسة تنفد إن موتين كينيا هايل سلاسة يتشارف Mee sana booda erga Suudii seentanii Yaman keessa saala saniin dabartanii jechuudha. Maalitti bobbaatanii adeemsi baruu barnoota keessanii hoo maal ta'e? Amma gaa gizeen hajjiidha gaafa sanii miilumaa yaadhatan yaane wanni seenne biyya Xaa'if seenne Xaa'ifiin achirraa yaabbannee Makka seenne. Amma gizeen gaa gizee hajjiiti gaafa sanii achiini teenye ni haane gaa eega hajjiiti Makka ni Makkarraa Madiinaa dhaquudhaaf karaa Nabi Muhammad dur hijiraa له gaafa Makkarraa ka'anii Madiinaa galan karaa isaan deeman san deema jedhee ka'e kophaatiyya. Nama tokko wanni nama gartee biyya sanii dhufee biyya hajjii dhufee galaa deemu isa jala deemetuman ka'ee biyya waadii Faatimaa jansan dhaqee wanni kitaaba khaliixaa jira kan dur kitaaba mahallii keessa ka'e sanitti timira kadhannee timiratti guute. Boorsaa jechuudha. Boorsaadha boorsa akkasitti timiratti guute jennaan gaa wanni akka waan haajii fakkaata. Haajiin fakkaata. Namichi na bira anjala deemu ani karaan kiyya akkana gadi ati kana deemi jedhee na bira deeme duuba maali jaan kun gurbaan si dhiftamu xiqqaadhaanis haajii jedhee warri hanga nama 8 gaan warri Suudiidha kana marsi karaa san namni 20 illee hin bahu jedhanii warra wanne shiftaadha jira. Jarri kun shiftaadha. Namichi haajii jaan haajii jedhee namichi ani gaawa haajii jechuun isaanii nama horii qabu jechuudha. Ammas
horii wanneen borsaan kiyya kan timirri guutamees maallaqa fakkaata akkasitti namarra sanii gaaguma odoo akkanatti dhaabbannu sayyaaraan takka gaara duubaa dhufte. Sayyaaraan makiinaa laa moo konkolaataan goda duubaa as baate waggaa goda as baatu jarri achi mil'ate hedduu ni sodaatan ashkara suudiin sodaatan waggaas bara 49 siin jee beeyta akkasitti isaan achi binnaan jidduu tana ka'eetuma jidduu tanaaf hudduuqee ba'ee warra sayyaaraa sani na fuudha na yaabbachiisaa jee itti iyyadhe iyyannaan akkasitti na fuudhanii wanni jarri sun sayyaaraa lamaan jiddaa ka'aniiti konkolaataa lamaan jiddaa ka'aniiti konkolaataa meeshaan irraa badde sanin bituudhaaf wanni jidda deebi'anii amma gaa asin nuqunnaman akkasitti dhaqnee timira kayyasoo jee nyaanne akkasitti karaa kanan deemtu naan jee namni sun warra Suuriyaati in deemtu karaa kana nama tokko dhiisi namni diidamne nuu hin dabru akkasitti maallaqa riyaala 5 kenne wan jiddatin si deebisaa jidda karaa saahilaa deemtanaan jee waggaasan raabiq ga'e wanni karaa tolchuun raabiq jiddarraa hanga raabiqatti dachiidhaan soqanii tolchanii takka wan laamii ittiin goone malee Suudiin illee yeroo sanatti akka ammaa kana misoomnee jechuudha. Reefi hojii jalqabaa jiran jechuudha. Isaan sayyaaraanuu guyyaa malee halkan hin deemtu. Konkolaataan jechuudha. Konkolaataan gurguddaan ka warra hajjii guuru nama hajjiidhaa makkarraa Madiinaa geessu guyyaa maqribni keenyan dhaabbate. Ani gaa hin beeku gaa haruma sawaahila deemtanaan jee karaa saahilaa deemtanaan jee eetuman karaa itti seene halkan maqribni hoggaa ga'u sayyaaraan gurguddoon duraan ta nama guurtu hin dhaabbatte hagga hoggaa deemnu sayyaaraan takka malee na duuba ifaadhaan karaan diriiraadha agarte ifaa sayyaaratiin hin deema takka malee takkitti tanagaa bakkeen sun bakka yayyiitu hedduu guutuudha yayyiin nama waan konkolaataan ajjeessa kan nyaatti akkasittan namicha sayyaaraa kana na fuudhii jaaja'ee tangaa karaa keessa dhaabbadhe amma ishaa'in dhiyaatte akkasitti namichi maal akkana godheetuma narraa qabee dabre las gaa nyaadhamen jegaa wanni yayyiin na nyaatten jega hedduu bara re'ee wanni fakka hedduu bara duuba akkasitti gaa sayyaaraan namichi na didee dabre kun duraa dhaabbatte. Konkolaataa inni isin didee isin bira dabrinaan ta biraa ammoo dhaabatte. Isin maal dhaabatte? Isummaan dhaabbatte dhufee gaa na arrabsaadha dhufee achi as hotta yaa saahir sehrii irraa hiiki sayyaaraa isarraa sehrii hiiki jedhaan ani sayyii waan jenne ani rabbii dhaabe malee ani rakkoo gara rakkotti hin jira gaasan na duuba sayyaaraan biraan jirtu na dura sakkittii tana malee bas hanganam rakkotti hin jira bara akkasitti hotta jee harka na qabee gaa saahir hotta sehrii irraa hiiki sayyaaraadha sehriitti gootenaan jawarra annama Suudaaniidha fakkaata Suudaaniin fakkaata Suudaaniin hedduu sehrii kana beeyti
akkasitti dhaqee gaa'u kan dhaqu horii joola akka darbee olna dhaabbadhu jas walaa maddii nan dhaabbadhe namichi fuyuuza kana sayyaaraa kana odoo qaqqabu ka'e motorri dura gata motorri duraan dhaabbate fuyuuzuma maal isin hoggaa jaallisan sani fuyuuzni jaallate akkasitti rabbiin na baase eegas deemee gaagama madiinaan dhaqe madiinarraa hanga iidaa kana hanga wanni kana hajjii tana nan guuttadhe jittigaa ziyaaraa nam guuttadhe akkasi eegas biyya qudsinan dhaqe بيت المقدس نلقى بيت المقدس الرا سوريا نلقى عمل فرمان الشهر إيسا برتني سوريا فاهو مالي بديمتا بيا سوريا عمل تربان تاي تربان كان حديثا قرآنا وان إسلامتي مدرسة قرتي أهليان سي والإنسان الدولان سيدنا أهليا سيد هونيكا نمني أتشي نجيس اللين شيخ عبد الله الهارجي يعني إنسان نجيس مدينة رانا فودة بيت المقدس نجيسة أتشين بي فلسطين خليل يعني بي تكا مدينة تكا جراسي سنو داينة إني غاني دبري في واني كباب فيزا كبا وتي فيزا كبا أنا كسبتها أي ميلان دي مادا بيا سوريا داي وقا أشكر سوريا دا إيسا دمتن جاو كان بيا تيني تكروري جنة بيتي تيني تكروري أكتت ديمنا شيخة أو نبي زكريا زيارت خلاص دبرا جنة دو جنو زون دبرسن خانة أشي سوريا آسمان دايني أكاسيتي أشيتيني أنجا ما تصوب بودا سوريا راهو إيسا ديمتاني أشتي برنوتا أمانتا mana madrasa kamotummaa osoo hin taane dhuunfa barattan. Eeyyoo kasaniin baradhe achi ka'ee Sheekh Abdallah Al-Harar Sheekh Khiyya hadiisa isarraan baradhe hadiisa fi fiqiidhas kitaaba fiqiidhaa guddaa وليس في مذهبنا كالحاوي في الجمع والترتيب والفتاوي خنجو كتابة جبادة كتابة سنسرتين كرئة كتابة حديثة مندى سرتين كرئة ديمي قال نانجي ديمي قال هذا بانك سي عمل ينان أتهاد أتساعدت هاتي ما أتليفت تمن بفنان جين لا هاتي سنين أقوتي تيزني سينقوني هادو فوجت ما أكنا قافنا جيدا تسان والربيتي سنين بفن أرجع عودو ميجان قرر دي جاني أكا ديمي نانجي أتشين كأيغا بيا خرا لبنان بحر خرا بحرين بيا سوريا بيا يمن لا بيا كمغا بيا مصر بيا مصر لك أجتك كلية جامعة الأزهر كلية يونيفرسيتي هرر نما هرانك أي بلانغا أجت نما هرري رفو وان ور مصر بيا هرر زمانات القطاع قبتها جروف أجي قبل أنا قبل نجي سيني جانوني جامعة جولتين ننجا يونيفرسيتي أزهر سيني جا جنان هاي نما ولتها أنا قبني اتناهي من جينغا ورا وقدي كوميتي دوغداني دوبا أتي
معلومات نخي قد دارا معلومات نخي قد دارا لكن ونين قبضو ثانويان قبضو jechuun barnoonni kee guddaadha garuu ragaa barnootaa hin qabdu waan jedhu kaan jechuudha. wanni shartiin jaami'aa yuunivarsiitii Azhar seenuu namnichi seenuu barbaadu sanawiyyaa qabaatu jenna ati amma sanawiyyaan qabdu amma yoo feete wanni sanawiyyaan sakandariin amma baatii lama booda imtihaaniin godhama achi seeni yoo achitti najjaate sanawiyyaa argatte khalasni seentan kana jechuun barnoota sadarkaa lammaffaa ka'achii sana qormaata fudhattanii yoo qormaata san dabartan yuunivarsiitii seentu ka jedhu isinii murteessan sakandarii anin argadhe nin najjaaga hoggaan najjoojoolan teenya taachi jirtu maal naan jette amma waytii tana biyyan dhaqine dura Azhar kolleejoo yaani kulliyyaa Azharitti if katabe ammallee kulliyyaa معلومات نخي قد دا دار العلوم يعني أزهر وني أزهر خوبا تدولة لين خوبا تدولة دا جامعة القاهرة يعني أكتب كتبي جامعة كلية أزهريفي جامعة آخرة أجتي سجلي ديمي يو بيتي سيتاتي تاتي انكيس يو تاوباتي اندي بيتا مكان كي أسبتي كتامين أنجا خاليغا نلا دي وجامعة آخرة sabura jani wa nama irratti baratan san katamanituma fixanituma amma saqan kabira kataman asanin beekumuan ilmi lisanin qaahira suna ilmi asriya kana tammo Azhar kitabu nuuqannanituma kitaba raqara Azhar kana tokko maratadhuunaan jaan warri dawlan Masra takka Azhar takka Qaahira maratadhu gama lama damooza fudhatuun dandeessu nama alaa dhufu kana damooza baasanii akkasittan kulliyat usuuliddiin ta Azhar maratadhe akkasittin gaa amata Afrika sitae fite Jami'a University Azhar akas University doola yookaan mootummaa Egyptii sana waggaa 4 barattanii achi eebbifamtan jechuudha. Maaliin eebbifamtan achirra? Achi gaafa sangaa tokkoffaadhaan bayan imtihana ugaa godhan tokkoffaa yaani ana namni tokkoffaan ana akkasitti leesaan suman saayisiin sun gaafasa. Sana booda hoo garam deemtan? Eegasi ummanni keenya wajjin barannee ala yaa'an kun Jazaa'ir dhaqee kun Khaliija dhaqee ani immoo kitaaba hedduun allafe an biyyatiyya galee takka naannoo biyyatiyya galee dalaguun biyyatiyyaaf hin dalaguu barbaada jedhee akkasitti karaa warra Azhar kanaan biyyatiyyatti na ergaan jedhee yoo biyyatiyyatti na erguu dadhabdan biyya Somaaleetti na ergaa Somaaleen amma hunoo wanni fudhatte istiqlaalarra duuba akkasitti biyyatti na erga biyya Somaaleetti na ergite suuti wannen Masr achittan wan achi qaraasisu jalqabe gaaka
madrasaa Somaalee. achi booda na wanni biyyaaf hin dalaguu barbaadaa jedheetiin dawlaa Somaalee dubbadhe. Mootummaa Somaalee jechuudha. Mootummaa Somaalee dubbadhe karaa naa banaa karaan biyyatiyyaatti dalagu naa banaa karaa akkasitti karaa siif banna laakinati dawlaa ajnabiitii wajji dalayda warra asiree warra ajnabii wajji dalayda namni ajnabii wajji dalagu nutti hin seenu jaa. Ajnabii jechuun maal jechuudha? Alaga. So misratu jira alagaadha. Alagaadha absan biratti alagaa. Duuba akkasitti gaa eeden dhiisi dalagaa isaanii duraan warri misra intala achiin qaba jaartis achiin qaba micayyoo takkanaa qabdi waan damoozanaa kataban cinaa tokko isaanii katabanii cinaa tokko na ergan Somaalee isaan amma gaa ifirraan dhiise waan biyyatiyyaa dalaguun yoo hin mijaa'in ajnabii wajji hin mijaa'in dalagallee ifirraa dhiise biyyatiyyaa waan akka jabaa kana fa'aatti dalaguudhaan qaba jedhee akkasitti san dhiise tasaanii. San booda hoo maal taatarree ergaa san dhiistanii gara tokkoon maatiin keessan misra jira isaanis kaffaltii mootummaan misra yeroo sana isinii kaffaluun jiraatu yoo hojii asii dhaabdan ammoo maatiin sunis waan nyaatu tarii hin qabu ta'a asitti isinis ammoo kaffaltii hin qabdanii maaltu isin mudatee sana qoodame? Gama maatii kiyyaati maatii naa ergaan jedheen jaartii xiyyaaf intala xiyya naa ergaa jee akkasii naa ergan sun na bira gahan isaan na bira geenyan fudheetuman dura hargisatti waa barsiisa amma hargisarraa ka'ee maqdishoo dhaqe achii gaa waan digirii nan qabu fuudhee itti katabee itti kennee kunuun anis akkana jedheeni digirii tiyya akkana jaami'aadha jedheeni baatii sanumaa fudhate maal nama tokkootu Muhammad Rashid Khajaanii fi na wajjin jira Muhammad Rashad warra harre Muhammad ana warra harre innis warra harre Muhammad Rashad akkasitti tokkuma keessaa kataba isaaf kataban malee isaan na dura achitti katabame isaa Muhammad Rashid katabanii Rashad dhiisan bas baatee jaamoo kana san gama hedduu rakkoon mudadhe. Ergasii waan Somaaleetti raadiyoo sagantaa afaan Oromoos jalqabdanii turtanii jedhama. Mee seenaan sanaa wal qabatee ture hoo maal fakkaata? Waa'ee reediyoo san maal nutti himi? Ani akkuma reefu siin jedhee yaanni kiyya uummata kiyya dalagu keessattuu karaa afaanitiin tanaa jecha mangistii Somaaleetiin na raadiyoo naa seensisaan jedheen afaan Oromoo jennaan Yusuf wazirri gaafa san Yusuf Adam Bookadha jennaan. Wazira jechuun bulchaa yeroo saniiti moo nama hoogganaa yeroo saniiti? Inni wanni abbaa raadiyooti gaafa san abbaa raadiyooti akkasitti na banaan jennaan afaan kana yoon raadiyoo seensifi afaan guddaadha bal'aadha Itoophiyaa hunda wal gahe duuba dubbii teenyaa keessa harka keessan jettee habashaan nun khasastuu jee akkamitti jenna biyya Keeniyaan
NFD jedhanii biyya isii keessatti sooraa jira. Achitti afaan kana raadiyoo seensanii afaan booranaa jedhanii akkasitti achi dubbatanii dubbiin isaanii nullee ni tuyxee gama tanaaf jecha isaanirra deebisuu jecha raadiyoo nuu seensisaa. Isaan wanni jedhan isin yaa Somaalee uummanni Somaalee dachee teessan hargisinuu keessanii booramaan keessanii dachee kana hunda sanirraa fudhatanii amma eessa dura yaatan Januub Afrikaatti Dabuub Afrikaatti galtanii isin dura yaatanii firra deebisan jedhan dubbiin tun nullee ni tuyxiin jedhe laakin akka dubbii isaanii kijaba taate ni mul'ifna nusi nuu seensaan jedhe sa'a hangami seenan sa'a 7 jedhe guyyaa galgala akkasitti afaan Oromoo kana afaan nuu seensa naa seensa nanga warri haran afaan keenya afaan islaamaa afaan adireeti kun afaan Oromoodhaati seensa in ta'u jedhan mormii isinitti jalqaban jechuudha. Jalqabanii nuti afaan keenya afaan islaamaa afaan keenya afaan arabi bakka kanatti afaan gaalaan qeeballuu Oromoon qeeballuu jedhanii akkasitti dura dhaabbatan nama isaanitti achi darata namni achi raadiyoo keessa jennaan namni tokko warra dur Xaliyaaniin wajjin biyya Itoophiyaa tana dhufe tarjima afaan Oromoo afaan Somaalee afaan Oromoo jaartin isaa warjiidha akkasi nama gaafatan nama afaan Oromooti fi afaan Adareedha kan jennaan afaan Adaree ganda tokko afaan Oromoodha biyya Itoophiyaa hunda wal ga'a duuba tanaaf jecha afaan ganda tokko ta'ettaniiti raadiyoo qabsiiftanii raadiyoo akkasitti naa qeebalan. Booda maal itti dabarsaa turtan yeroo sanatti mee waan yeroo sanii keessaa maal yaadattu? Wanni egaa amma afaan kana maqaa kamiin seensifnaa jabaa keessa wal gaafan Adaree warri hara qottuu afaan qottuuti ani immoo afaan Oromootiin didan yoo Oromoon seensiftan takka Ugaalaan seensiftan mancaadhaan wal fixnaa jedhambe Maqdishoo keessatti akhee mancaa waliin fixinaadha harma isin feetan afaan qottuudha akkuma isin jettani akkasumatti haa taatuu jeetan jala deemee seensisee rasmii godhe akkasitti rakkoo hedduun argee kanatti laakiin anumaan mo'eeti sanis anaan mo'eeti. Erga seensiftanii booda maal dhiyeessaa turtan? Taariikha Oromoo kana taariikha Oromooti aadaaba Oromoodhaa kana hedduu wanni dalage kana masalan fakkeessaadhaaf wanni jedhee yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagayaa maqaa fi afaanin harka tokko tayaa namni afaan keetii inni shanyii ta'eeti qoqqotteen gaafatin maali gossiteeti yoo isin wal taatan xiqqaa fi guddaani dhala'aa fi dhiiras walis jaalattani baraa nam tokkolleen isin duran bayu hiirummaa teessanis namuu haa dhagayu Oromoon guddinaa nama hundee qabu nama heddumminaaf dachii guddoo qabu jedhee tan akkasitti dheeraadha. Walaloos ni barreessitu jechuudha.
walaloo hedduun barreessa. Hedduun barreessa. Odoomma nin xabbaamin malee odoo xabbaamee gamba'e sila ummanni itti fayyadama. Masalan akka Oromoo wanni wanni gorsa jaalallee je'eetiin walaloo takka godhe dheertuudha. Waan gaariitu gorsa hedduudhaan keessa akka dubbe. Ammas gorsa ijoollee jeetan tunis ammas haqa jaarsaa jaartii je'eetan waan jaartin jaarsarraa haqa jaartin jaarsarraa qabdu jaarsi jaartirraa qabu je'eetan sanis tolche. Akkasitti waa hedduun dalaga waan kan maqaalaa jecha hedduu nan barreeffama hedduu nan katabee gadi lakkisa raadiyoodha. Yeroo sanatti walaloo kanneen lakkistu jechuudha. Akkasii raadiyoon amma gaa siniif kennaa inni kun asillee ni jirti. Walaloon sun asillee ni jirti. Gurbaan kiyya qabee jira. Si walaloo san isiniif kenna isin achirraa gad lakkiftan. Bareeda. Reediyoon sun hagam turee cufamee booda? Duraan ka'aniiti Oromoon asii jalqabnaan Oromoon Harar takka achi jalqabnaan. Maaliif ummata ulamaa'i Oromoo tan Harareen Sheekh Rashaad achi ol dubbata. Biyya teenya hunda dubbiin isaa wal ga'eessi. Dubbii isa nurraa afaan amma zamana Haile Sillaasee beeka. Asii dubbadhaadha. Nurraa afaan cufaadha. Dubbii waan Sheekh Rashaad achi jedhan saniif isin asii deebii kennaati. Yaada isaanii san kuffisaa ka jedhu jechuudha. Akkasitti jennaan Sheekh Rashaad haqa dubbata. Hayne nuti yoo asii dubbanna kijiba waan kijibaa dubbanna kijibni haqan hin kuffisu. Kanaaf jecha jennaan gaa raadiyoo Harar ijaaranii achirraa gaa ni dubbatan Oromee nama hedduu dubbata laakin na jibbaatan. Maal waan an dubbadhuutu waan dhugaati. Wanni isaan mangistiin asii dubbattu waan dhugaan ta'e. Isin seenaa irratti hundooftanii waan dhugaa jiru waan hawaasni Oromoo yeroo san keessa jiru ibsitu jechuu uummata. Akkas waan uummanni keenya odoon akkana je'anii uummanni gartee keenya akkana je'anii odoo je'anu sanumaan dubbadha. Waan jarri fuun gaaree waan akkana odoo je'anii jechuu dubbatuu hin danda'an. Waan isaan fedhan malee. Mee gara maatiitti ammoo isin adeemsinu. Silaa adeemsa baruu kana keessa bu'aa bayii hedduu keessa dabartan. Gara fuudhaatti akkamitti jeetan biyyatti deebitaniiti moo achumatti Saa'udii yookaan Ijiptii wayita jirtan fuutan? Mee waan sanii wal qabatu. Ijipti Misra jechuudha. Misra intala Misra laman fuudhee walumaa dubra lama. Amma gurbaa kana fa'a haati isaa mas intala ijoollee afurnaa qabdi isaa lama sadi haati isaa mas maallah. Kanaaf jecha gaa achi asi gallaanis kan intaluma Misraatiin wajjin as ka'e. Akkasitti gaa ijoolleen xiyya. Amma ijoollee meeqa qabdu? Maayikeen isinitti baabata akkoo qabu. Ijoollee 5.
afur dhiira takka dhala isaanii Misri. Abbaa keessan irraa hoo isin nama meeqa maatiin keessan jechuudha? Nama hedduudha. Abbaan kiyya nama hedduu dhalee dhalaa torba keessa dhiirti ana Tokko jechuudha. tokko kanuma inni odoo na fedhu dalaga diinii jecha na kenne deemi baradhu jedha. Maal abbaan akaakiyyan kiyyas warra diini abbaan kiyyas warra diini beekamaadha warri keenya biyya ituudhaa jedhani achi keessatti Oromoo ituu keessatti beekamaadha. Duuba tanaaf jecha na kenne nuti wanni rabbiin nu qananiise diini deemi waan diin baradhu naan jedhee na erge biyya biyya Oromoo lixaarraa Oromoo bayaanan dhaqe achiin biyya Arabaa dhaqe. Mee amma Dr. Muhammad Rashaad Abdullee isiniin jedhu doktorummaan tunoo mee akkamitti dhufte? Duraan gaa akka reefu siin jedhee yuunivarsiitii Azarreetaa hin bahee beekta. Hoggan achirraa bahu ma'aadu diraasaat islaamiyyaa jedhanii rawdaa biyya Misraa keessatti kana naan baradhee waa xiqqoo odoon shahaadaa odoon hin fudhatinan achi warri Azhar na erge. Ammoo wanni shahaadaa jechuun ragaa barnootaa keessan jechuudha. Akkas ragaa barnoota sani amma gaa biyya Somaaleetti na ergani. Somaalee ummata lamaatu wal dorgomu jira. Somaaleen tokkummaan lugaa afaan jechuudha. Afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokkommoo afaan Oromootii fi afaan Sawahilii malee afaan Somaalee kana akka inni tokkotti ta'e kana baasanii jennaan namni tokko ka Somaalee tokkummaa afaan Somaaleetii fi tokkummaa afaan Oromoodha halaallu jedhe. Maallaqa hedduulleen kanani waliin dalaynaa jedhe. Ani inni immoo Oromoon beeku ani immoo Somaaliitti xiqqoo nan beeka. Oromoo akka gaariitti hin beeka. Akka afaan Somaalee hundeen isaanii afaan Oromoo ta'e nan beeka. Lachuu egaa keessummaan keenya har'aa Dr. Muhammad Rashaad Abdulleeti kan dhaggeeffataa jirtan. Dr. mee gara seenaa afaan Oromootti asaa dhufnu. Afaan Oromoo irrattis waa hedduu hojjettanii jirtuu jedhu. Qubees akka afaan Oromootiif kalaqxanii ibsan. Mee waan kanaan wal qabatee jiru maal ibsitu, akkamitti garasitti ce'uu dandeessan? Ani yaanni kiyyaa ummata Oromoo kana dirree baasee afaan isaaniitii fi aadaa isaaniitii fi taariikha isaanii mul'isu. Duuba biyya Misratti madrasaa takkaa jira. Ta afaan hunda barsiifti. Jennaan afaan Amaraalleen keessa jira. Jennaan meega afaan kana afaan Oromoo kana nuun seensisaan jedhee
mana barnootaa biyya Misraa jiru ka afaanota garaagaraa barsiisu sanitti afaan Oromooillee akka barsiifamu nu hayyamaa gaafii jedhu dhiyeessitaniif. Akkas jennaan afaan keessan qubeen qabu ni dubbatanii malee jedhan. Tanaaf hin seensifne jennaan achirraa qalbiin na aarte afaan kana qubee kaayuun dirqama natti ta'e akkasittan afaan kanaaf qubee kaayuun qubee afaan harfi arabarraa ta'uu harfi laatiinii ta'uu lamaan kanaan qubee kaayuun waan waajiba natti ta'e dirqama natti ta'e haa ta'u qubee arabaati yoo goone sun biyya keessallee in jira qubeen afaan Oromoodha manzuumaa fi kanaan ni godhan durumallee ni jira akkasitti amma akka namuu beeku namni dubbisus heddummaata maashiniinis makiinan argamu laatiiniidhaan malee ta'u jedheetan laatiiniidhaan maaliif amaarine dhoowwuun danda'a mangistiin gaafa san jirtu dhoowwuun dandeessu ifiifuu itti fayyadamti afaan laatiinii qubee afaan laatiinii akkasittan qubee afaan Oromoo jedhee afaan laatiin irraa fuudhee tolche akkasi kitaaba tokkotti allafe onni jedheen ummata Ziyaad Barree jedhanii mootii Sumaalee jedheen kitaaba akkanaatiin qaba na xabba'iin jee na maxxansiisii gabaarra na oolchi jechuuf ummatatti akka dhiyaatu gochuuf. Akkasii wanni akkasitti nattakhizuu silaahan jedha yaani silaaha godhanna maaliif yoo afaan Oromoo kanaatiif amma biyya Itoophiyaa keessatti waldiddaa jira afaan laatiinii godhannamoo afaan biyyaa godhannamoo kana hundaa'u waldiddaa jira yoo ati afaan Oromoo kana asi katabdee ol ergineef harkasii ol fuudhanii jedheen jennaan nattakhizuu silaahan silaaha godhana waan garde meeshaa lolaa godhanna jechuusaa akkasitti kitaaba dhoysaadhatti kitaaba furaa afaan Oromoo jiru naa xabba'ee fidanii biirootii naa fidan furaa afaan Oromoo kitaaba furaa afaan Oromoo jedhu kana isinii maxxansanii Misratti isinii fidanii lakke biiroon tiyya Somaalee gama Somaalee amata 20 taa'ee akkasitti fuudhanii nusaa takka fuudhatan Ziyaadatti erge maassana jedhanii maal galatoomii jedhanii itti erge xalayaa barreessitaniif kitaaba sitti erge kitaaba xabba'amee dhufe maxxanfamee dhufe Ziyaadatti erge Ziyaad eenyuuni Ziyaad Barree duuba inni kitaaba kana fuudhate abbaa raadiyootti erge raadiyoo Somaaleeti kitaaba kana fuudhii afaan kanaan dubbattuun gahii jedhe dhoysaadhaan gahiin akkasitti achi odoo inni kitaabni abbaa raadiyoo bira jiru ijoolleen adareedhaa eenyutu kana afaan kana eenyu alla fedhan kitaaba jennaan Sheekh Rashaadii ka'anii ori'anii
زياد بري برلك كتابة خنا تكا قوبي تكا نما يسألف نو أجيس تكا نو أجي فتا نو خن ورمونا دري لولا تفنه دري لولا تفنه أسجرات جسو ديما شيخ تكا نو خن نأجي فنا بوغا مالي نمنا إرجع زياد بكن أندلا قلت نمنا إرجع أكملت وان قلت أشكرك يا لولا راد أب ندري يسيف تيجي إسا مالجن يو كسغورو باتة هو دك أول دات لولي جري يولي أدري تار قلبي خيسي أكمل أشيغا أوري أنا ثم كان عندنا وقت أشكر ما إرجع جنان أنا مال وأنا ما قاعد درجة راديو خيسان دبنا خطبة خي وقعت خطبة سنفان نيوتين خطبة خيسان أفان أرموتين كتبت جتشافين كوبي قريسا أكثت سنين درجان جين أكثت أمو سي وانا تيت ونداو يوم مقاجر جيرنا جتس يو ديسنا جتس جنان أوني مي أفان كون أفان أرمود أخون أفان كوبي مالين كان كوبي لاتينين جي إسانس لاتينين كتبوا ديما أفانين أفان سومالي أيوة أنا قد تشنت نندنو تيسن تيني جتني إيتان قايس عرري في بالي بيقول تيني جتني أكستي دبين أما قا جبات أفدين دبر لبوت يتل أبو فندين جنان إرى جيسني مقاجر جيرنا جي مقاجر جيرنا أبار راديو يو فيت جيري يو أفان أس وني لا وندي لا مال أفان تكاسير يه علامات كتب أفان أبو دافي أفان سومالي أبو نحن دي ما جمعنا أفانو سومالي تي ما نما جلب تال تنجي أبار راديو هاوي يعني أكستي سوما أفان أبوك مرتاتي وانا أفان أبو نمني أبو جو أورمو نمني جو أورمو تو أبو ولينجا جيتش أفن كان مرتاتي أكستي وان كدراسة واني نمت وانا فرا أفان أورمو أخجوسان إرداتشراني درباني خبرا تمتنسا خابوجو warri achi guurate warri achi keessa dalgo ani waan achi guuranii galus fuudhanii dalagaa kitaaban ijoolleedhatti maxxanfatan ni bareed maaliif namicha gaachana qabatee kana dhaabbatu layniin duuba deemu أمس ألانس أسي واحدة أكما دورها أستي أكستي جاللا سوراتنا تجتش كتابني في متنسى أولي قد ورم خاو غمانا ديموس هاتش ديموس أفان
suuraa tana harkaa qaba kan ammas ijoolleen daree haate Sheekh Rashaad ha kitaaba darbi jenneen gube jenne inumaa facaase jedhan biyya keessa anu waan facaafne rabbumaa facaase maaliif suuraadhatu suuraa bareede daarota mishinga amatarra kaayattee mudhiisiidhaa qal'oo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkarra raafattee halaala asii laallan ijjitoo bololtee jaanamichi gama kaanin دعوت يمكن أرسل إني نجالة ورا على الخن نجالة ورا أرسل جنان حلال أصيل على نجيت وبولتيجا أكستي خنا بورة تاني وقاعد نعرف ما أشكر سومالي مالي وانش مكاجر جيرسين يعني مالي بكاجر جيرو جرجيرين جينا كتابة خان دران فرا أفان أورموتي أما فرا أفان أبوتي ما خلاص جرجيرين جين غافت أنا ماشي أبا ما تنسيتوس أني أديرا زياد بريت إني جرجير نغافت عن تلفونه جنان جرجير رجع أما فرا أفان أبوغون وقاسنغا جبا أبو جان تكاتو جارمي سومالي أبو جاني جبان دكاي أكستي كيبانانغا ما فان مكا دران أفان أورمو تيمبي أفان فرا أبو جناني فرا أفان أبو خانت تدي خانده جولي أدريتي تيس أراني لولا أنا وان تاريخاتي كنو وان تاريخان مبين أكستي أفان أكستي أفان دران فرا أفان أورموجي مال اسم مال جان نتي أورمو دقاو لين فينو جان ولا فرا أفان أورمو جامي أورمو متان خيس سومان جيراني مال تخيس جرا كتابة هنا وما خيس جيران غبار جيران برضه فرا أفان أورمو خدي نوتي أورمو دعاول لين فينو أرجل لين فينو كتابول لين فينو شيخ رشاد أسنو أورمو نوتي جرا بدري لولا تأجيفني أسجرا تسودي مجاني أكاسيتي أفان أبوتنو ديرسيس booda hoo gara misraatti deebitanii gaafattanii ergaa qubee uumtaniin booda Indebile nuti biyya keessattu jabaanne waan qubeen an tolche sun maali duraan wanni isaan wanni barbaadan war dawlan Ethiopiyaadha akka anu seensis akka jettu egaa ana eegasi egaan qubee tana kaa'e akkuma qubeen tun itti jabaattu as biyya keessatti jechuu malee waan biyya alatti jabaatu anuu gane biyyatti biyya keessattoo nama barsiiftanii qubee sana ergasii akka babal'atu gootanii maali qur'aana kitaaba qur'aana kan kana agartee kan ummanni oromoodhaa irraddu tafsiira qur'aana afaan isaaniitiin tolche kitaaban xixiqqaanis hedduu fiqiidhas fiqii afaan oromoo kan jedhuun tolche fiqii afaan oromootiin fiqiin afaan oromoodha fiqiidha fiqii teenya duraan afaan arabaatiin itti taa'abnu afaan keenyattiin deebise akkanatti gaa jihaada jirra ammallee ganaadha gaa dubbiin beekama waliigala kitaaba meeqa barreessitame ati kitaaban ga 22 akkana khabirallee jira ammoo kan maxxanfamin jechuudha kan maxxanfamin kitaabni
تفسير القرآن بيجي مطعم كمان ماله أما كتابني خفيك إيه أتوقس نجرا شرح أبي شجاع يعني سن نجرا ثم تنفهم أما أخبر لنا يدو جرا ما تنفهم أيوة أما تجرا جمال أشوف زي من السنة gara seenaatiin hoo wanti barreessitan jira سيناتي وان أنا من برس عاداته سن قافن بيتين يا خي بيا عربارك أشي أمتا أمتا تربتا إيش بي سوريا دا قصي بي مصرتي إنه فرسي برد قصي بيت بسومالي دي بي أجرا أفان كينيا أفان راديو مقدشورة كاسيت دلقة كاسيت ده hanga hedduu dhagahuun dalaga kanneen barreessitanii jirtu jechuun maxxanfamne malee eewa aya teessumti jirtan raadiyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti argamurraa isiniif dabraa jirudha. Keessummaan keenya ammoo Dr. Muhammad Rashaad Abdulleeti. Mee Dr. ilmaan shan akka qabdannaa kaastanii jirtu jalqaba irratti isaan waagam isin hordofaa jiru waan isin hojjettan kana galmaan gahuu keessatti gaheen isaanii maal fakkaata maatii keessan waanin an ummata oromootiif dalage takkallee na jalaan hafne isaanumaatuna xabii haa ta'u karaa biraa haa ta'u isaanuma amma inni kun guddaa isaaniiti akka gaariitti na gargaare waan oromoodhaa kana Khalid Muhammad Rashaad kan jedhaniin kun inni nama waan an dalaga kana hunda keessaa harka qabu tanaaf jecha waan biraa dhiise kitaaba tafsiira afaan oromoo kan jennu kana تفسير خنا أما تي بي أورومو دا تي بي أفريقيا دا خيستي دبرسي أمني أورومو أكاد أجيفتو قد أجرا كان درجة جابدو تناجرا عندنا يقع إن قمة هذا سأقول داخلية كستي na gargaaruu ture amma miti ga amata diddamii oli isaa xiqqaashaadhati naa katabuu ture gara barnootaatiin hoo isaan maal fakkaatu ilmaan keessan maal barsiistame sadarkaa akkamii irra jiru isaan kun inni kun jaami'aa عربة جامعة مصر يونيفرسيتي مصر خاصة أشي برات جنان ديسي مني بردو أكا كتابا كيرنا تبات تيبي بردو واني بريسو كمبيوتر أكا ستي أنا ودون في أنا دالي نبدا na katabutti jira waayuu amana barreessu sinaaf barreessan waanan an dalagu hundaa'u keessaa harka qaba. Mee akka waliigalaatti ummata muslimaatiinis ta'e ummata oromootiif maal jettu? Nuti warri biyya teenya nuti biyya takka qabna Oromoo fi إسلام في كريستانينس هم ولي قالني تقطاني والبأتني أكا ولين بيتين جارو أكا ولين بيا جدو جريسي قوني مل النتي أكا دلينو يتشارم فدا نمن إنساني دا كان إسلامتي في كان كريستان اللين
akka gaarii oromoon karaa hedduun isaan tokko taate oromoo kiristaanaa oromoo islaamaa tokko isaan lamaan hafedaa islaama ta'u hafedaa amaaraa haa ta'u oromoo kiristaanaa haa ta'u nuti obboleeyyanu namni afaan keetii inni shanyii ta'eeti oqqotteen gaafatin malii gosteetii bakka hin jirtan inshaallah kabraa amma waan hedduu kaastanii waa'ee oromoos waan hedduu hojjettanis mee keessumaa dur yeroo durii sana hatta afuraa afaan oromoo ka jedhu sanii fi miidhaan hedduu isinirra gahaa turee jira yoo san afaan oromoo ta'ee hawaasni oromoo sadarkaa irra jiru kanarra ni gahaa jettanii yaaddanii beektu mee yoo wal bira qabdan akkamitti ibsitu isa kalee sanii fi isa ammaa kan wallahi wannan yaana khiyya duraan guddaadha dhaabbatu jecha mataa keessa jiru uummanni oromoodha heddumminaa fi karaa hundaan bakka dheertuu gaan jecha yaada haa ta'u waan amma keessa jiranii fi wanni gaafan duraan waan oromoo kana lafaa kaase fago amma gaaba bakka yaani bakka amma jiru bakka jabe guddoodha jechuudha ammallee gaaba oromoon ummata bal'aa ummata miidhame amma miidhaa tan jalaa bayuuf karaa nagayaatiin karaa namaa wal ta'uutiin akkasitti yoo dalagan bakka ganaa dalagaa guddootu isaan eeggata dalagaa guddoo isaan eeggata dalagaa dardaraa haa ta'u taaman guddoo haa ta'u ta biyyummaadha hundi akka ummata isaaniitiif dalaganii bakka gahe karaa islaamummaatiin kaleessaaf har'a yoo wal bira qabdan akkamitti ibsitu amma dhugatti kaleessa fi har'a ati fago ummanni keenya karaa hedduun karaa kitaabanan allafeen ta'uu kan TV Afrikaa ta'uu namni afaan oromootiin waa himu karaa tokko deemanii karaan lama hin jiru karaan tokko nu jechuudha namni karaa islaamummaa karaa tokkummaa qur'aana tolchee dhufeen jiran ummata oromoo kana amma yoo fedhan kitaaba qur'aanaa kiyya kana hajabeessa bakka hundatti haa qaraan kitaaba khulaasaa waan ummanni keenya duraan tafsiira qur'aanaa afaan oromootiin hin qaban ar'amunoo oranii tanaaf jecha jabeessanii qara'anii qaraansanii waan tanaaf jecha qara'anii qaraansanii maaliif yoo kaaseettan yoo taates quraanni hono kitaaba yoo taates quraanni hono kana hunda amma eegu kitaaba fiqiidhaa kana gurguddaa kana garagalchinee afaan oromootti deebinee akkasitti ummanni keenya karaa laafaadhaan waan diinii amantii haa ta'u karaa laafaadhaan akka duritti tanaaf jecha ummata keenya ummata keenya hundinuu gargaaruu qaban amma wal gargaaranii waan hin dhaamuuf waluma diddaa namni
والددا أنا فرّا إيسو والددا ومني خينيا أورمو كريستانا تاو أورمو إسلاما تاتو akka gaariitti garaa tokkichaan wajji dalagatanii wajji dalagu wanni hanagaa wanni ummata keenya dhaamu. Tole turtii Dr. Muhammad Rashad Abdullee wajjin taasifne kanumaan goolabna. Dr. Muhammad Rashad Abdullees gaafiif deebii bal'aa hawaasa keenya kan kaabaa kibba bahaa dhihaa biyya keenyaas ta'ee sadarkaa addunyaatti jiru hundaa fi ibsa bal'aa barnoota kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattootaatii fi maqaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itiyoophiyaatiin guddisee isin galatoomfadha. Horaa bulaa. Galatooma isin on namni harka guddaa ummata Oromoo irraa qabu isini. Raadiyoon afaan Oromoodha. Keessattuu raadiyoo afaanaadha. Isin olii gaditti hin dhagahamte wanni namni isii dhaggeeffatulleen waan gaarii akka waan ummata Oromootiif tolu kan afaan Oromootii tolu kana hundaa'u isinirraa argata. Jazakumullahu khayran insha Allah wala garragaa gaafa biraatis. Ani Zeelaan Jamal jedhama. Jiraataa eessaati? Jiraataa magaalaa Adaamaati. Mee Dr. Muhammad Rashad Abdulleetiin wal beektu? Wal beeyna. Karaa hedduu wal beeyna. Osoo isaan hin argin durallee seenama isaanirraa ka'ee kitaabanuma isaan barreessan kanarraa ka'ee haaluma qabsoo Oromoo isaan adeemsaa turanirraa ka'ee nutis warruma hawwiin Oromoo mirga isaa argatee sadarkaa irra jiru kana ga'u qabu qabsaa'aa haga dandeenyetti yeroo biyya alaa turres yeroo biyya keessa jirus warruma yaada kanaaf halkanii guyyaa socho'aa ture. Kanaaf seenaa kanarraa ka'ee isaan ni beeka. Mee isaan akkamitti ibsitu? Isaan akkitti ibsu ka isaanii nama waan dhumuu miti ibsuun haa ta'u isaan waa hedduun ummata Oromoo biratti beekamanii tokkoffaa qabsoo Oromoof qabsaa'anii jiru dadhabanii jiru. Dabalataan amantii ummata Islaamaatis dadhabanii jiru. Lachuu wal bira oofan. Qabsoo mirga ummata Oromoofis qabsoo amantii ufiitiifis qabsaa'aa turanii. Kuni maali lachuu waa wal qabatuuf. Qabsoon akka mirgaattis waanuma ilmi namaatiif uumamaan lafa kaa'ame mirga ufiitiif qabsaa'uuni. Amantiinis saruma cimsa. Kanaaf isaan karaa lachuun waan qabsaa'aniif qabsoon isaanii ummata Oromoo hundaaf falmu. Islaamaatis ka amantii kiristaanaa hordofuufis. Kana amma wanni jechuu danda'eef kitaaba amma furaa afaan Oromoo isaan amma jalqaba barreessan kana ani waggaa 40 duratti fakkaata ijoollee ta'e yeroo sani godina Baalee naannoo aanaa Giddiiritti sochii waan tureef kitaaba kana ni beekan yeroo sani xiqqaadha. Waan xiqqoo dubbisuu danda'uuf ni yaadadha. Uummanni natti dacha'anii kitaaba kana yoo dubbifnu namni hundi ni dhageeffate. Ani xiqqoo qubeen kun xiqqoo waan manaa galuuf waa yeroo sana kutaa 2 moo 3 baradhu. Kitaaba yeroo sana akkasitti uummanni dhokatee yeroo dubbifnu akkasitti nama ofirraa ilaalaa dhageeffatan san har'a sadarkaa kana ga'e afaan of bulchu ta'ee afaan amantii ta'ee afaan siyaasaa ta'ee afaan ekonomii ta'ee sadarkaa kana ga'uu isaan kanaaf shoora isaan taphatan guddaadha jechuudha. Kanaaf deebi'ee amma akka reefu isaan ibsaa turan sanitti qubee afaan Oromootiin laatiiniidhaan Qur'aanni kun barreeffamuu ilaalchise akkuma isaan jedhan san gaafa kitaabni kun biyya kana galu ani yeroo san hojii mootummaa keessa jira. Kitaabni amma isaan afaan Oromootiin hiikan kun Qur'aanni gaafa galu hiriyoonni kiyya warri amantiin isaanii Islaaman ta'in amantiin isaanii kiristaana ta'an namoota hedduutu kitaaba kana afaanuma keenyaan Qur'aanni kun barreeffamu itti gammannee jira jedhanii namoota hedduutu kitaaba kana irraa fudhate namni hin beeku. Afaanuma Oromootiin barreeffamu isaatiif gammadanii. Kanaaf
akka isaan duraan hawwaa turan sun akka isaan jechaa turan sun sirrii ta'uu qabatamaan kan argisiisu. Kana qabsoon ishee uummata shaaduu osoo jiran ammoo bu'aa kanallee arguu isaaniittis anillee ni gammada. Erga ammoo biyya kanatti deebi'anillee waa hedduu walumaan jirra. Qubachuu qubsiisuu isaanii keessatti illee manuma amma keessa jiran kanallee yeroo sana ijoollee isaanii waliin karaa mootummaa wajjin sochii guddaa goonee mana kana yeroodhaaf argatanii amma keessa jiranii achirraa jalqabee erga biyya kanatti deebi'an waan hundaa jiruu hawaasummaas ta'e jiruu isaanii hundaa'u namuu waliin jiru keessaa tokkodha. Kanaaf isaan irraa dhalli amma maal bara? Dhalli amma wanni baratu qabu tokkoffaa wanta isaan irra yeroo Oromoon uummanni keenya karaa hundaan karaa siyaasaa karaa politikaatii fi karaa hawaasummaan duubatti hafisan sadarkaa kana ga'amee jedhamee yaadamne sanitti isaan kana yaadanii har'a osoo jiran kanaan bu'aa kana argamsiisu wanti tokko yoo jalqaban yoo fedhiin jiraate yoo itti amaname fiixanii baha jechuudha. Uummanni Oromoo hundinuu keessattuu dargaggoonni keessattuu barattoonni kana amanuu qabu jedhan. Hawwii isaan ammoo hawwanii asiin gaan kana har'aan akkaan dhugaanii jiru nuti ammoo fuunee kana caala wanta san bal'isuu fi gabbisuun dirqama uummata Oromoo hundaa kan jedhu amantee qaba. Galatooma. Ishee galatooma. Namni bageettiin isin ga'e jechuu barbaadanis yoo jiraatu hundi keessanuu. Guyyaa ayyaana qophiin kun waan ta'eef akka walii galaatti dibata baansa. Uummatuma warra akka iidaa fitiriin baga isin ga'e jechuudha. Akkuma iidaa guyyaa iidaatti. Jechuu dandeessu yoo barbaadda. Yaa ta'u. Ayyaanni Ramadaana Iidal Fitrii ayyaana gammachuu ayyaana nagaa uummata musliimaa Itoophiyaa hundaafuu akka ta'u hawwii qaba. Kanaafuu sagantaa reediyoon Oromiyaa gaafii fi deebii abbaa seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee godhaniin sababa kanaan carraa kana argadhe anillee uummata islaamaatiif dhaamsa dabarsuuf biyyaaf baay'ee itti gammadaa numaraahuu baga rabbiin ayyaana Iidal Fitrii nu ga'eera. Innitti argamurraa isiniif dabraa jirudha. Keessummaan keenya har'aa Dr. Muhammad Rashaad Abdulleeti. Mee Dr. Abubakrii Saaffaloo wajjinis walitti dhufeenya qabduu jedhama. Mee seenaan isaanii maal fakkaata? Isaan beektuu nama akkam ture? Sheekh Abubakrii sheekotaati. Sheekha nama hundaati. Sheekha taariikhati. Sheekha afaan Oromooti. Duuba amma nuti hanga wanni taariikha isaan irraa yaadannu walaloo hedduu isaan tolchan afaan Oromootiin tolchanii as jirtu. Isaan gaanamuu biyya hundatti ergamee jira, baramellee jira, namni heddulleen kan hafazu ni jira. Tanaaf jecha taariikhni isaanii taariikha irraanfatamuu miti. Mee isaan akkamitti beektu? Eessatti beektuun? Isaan sheekha keenya itti mana biyya isaaniitti itti dhaqeetan kitaaba Awfaaqa jedhanii kitaaba gartee nama waa barsiisu jira waan xibbiidhaa kana kan kitaaba tokko irraa qara'e. Kitaabni sun manba'u usuulil hikma kan jedhu manba'u usuulil hikma
maal jechuudha hiikni isaa? kan waan kitaaba waan xibbiidha nama barsiisu jechuudha. Jechi xibbii kana keessi isaa mee akkam? xibbii jechuun wal'aansa dhukkubaa kan nama waan kana wanni yohanaan xabiiba jedhan yaala fayyaa namaa irratti ka xiyyeeffatu jechuudha. ka xiyyeeffatu isaatu xabiiba jedhama. kanaaf jecha gaa sheekni sheekh Abubakrii waan xibbii kana beekan. xibbii biyya arabatti tolfamtee dhufte akka waan irraa hir'ateetutti jira waan san itti guutuu barbaanna je'eeti kitaaba hedduu tolche kan ummata oromootiif ibsu godhe tolchee jira. inni afaan oromootii fi afaan arabaa qixxee beekan. wanni hedduu waan taariika kanas afaan oromootiin tolchani. afaan oromootiin tolchanii ummata oromoodhaaf karaa ibsan. Mee yoo san afaan oromoo silaa qubee hin qabu isiniyyuu ergasii asii biyya misraa deemtanii ka afaan kun qubee hin qabu jedhanii isin harkatti didan. Isaanoo yeroo sana maaliin barreessu turan afaan oromoo qubee maaliin barreessu? qubee lubbuu isaaniitiin tolchan ifirraa kaasanii afaan oromoo kanaaf qubee tolchan. qubee saniin nama barsiisan. barmoota hedduu kitaabanitti katabanii ammallee waan ummata barsiisan hunda waan saniin kataban. qubee isaanii saniin kataban. qubeen sun egaa maashina hin qabduuf jenna malee silaa waan oromootiif akka gaariitti toltaati. Isin qubee sana barattanii turtani? baradheen jira. obboleessa hiyyaatu achitti isaan bira qara'a. sanumaanin anis baradhe. sun beekamtuudha gaafa. biyya Harareetti beekama afaan oromoodha. namni afaan oromootiin waa baratu ni barata wanni qubee isaanii akka gaariitti. Isaanoo waa'ee oromoof oromummaa kana yeroo sana haala akkamiin ibsaa turan? sababa san miidhaan isaan irra ga'e maaltu jira wantu beektu? namni waan haarawaa fide wanni rakkoon dhabu rakkoo hedduutu isaan irra ga'e. damiina sigaa namni nama damiina biyyaati. Diina jechuudha. Damiina baalabbata biyyaati. ammas waan taariika dubbata. kitaaban hedduu kataban. kun hundinuu rakkoo itti fide. ormi faranjiidhaa dhufeeti isaanirraa waa barata. magaalaa Dirdawadhatti isaanirraa waa baratan. kanaaf hedduu muraaqabaa godhan warri Hordoffii. ilaalaniiti dalagaa isaanii jala deemanii wanni jedhanii haa ta'u booda keessa gara Soomaalee gaggodaan booda keessa wanni isaan deemanii taariika afaan Soomaalee wanni biyya Soomaalee tana ta wariyaa bichaa miti. nama oromoodhaa nama Soomaalee godhuun
waan jabduudha gartee waan laafaadhaa miti. Nama Oromoo Somaalee godhuun akka kanaaf jecha Oromoo aboo jechuun hanaan biyya hunda biyya Somaalee godhuun hin mijaa'u. Kanaaf jecha maqalleen Somaalee miti. Maqaa nama maal jedhan maqaa biraa jara sadeenuu walitti qabatu. Somaalee afaan Oromoo walitti qabatu. Godhatuun waajiba keenya jechaa qaba. Boodarraa keessatti isaan amrii ta'an barbaadu. Biyya Hireen jedhaniini biyya Hireen jechuun bakka bishaan itti hidhaman jechuudha. Biyya Hargeysa kana gara baharatti achi gara Khaliija Azaniitti achi yaa'a. Achitti magaalaa maal jedhaniin sabatan amma booda tana biyya Hireen jedhan. Somaalee keessa jechuudha. Achitti amri amanisa. Maatii ijoollee isaa qabu. Ni qaban. Nama hedduu qaban hedduudha isaan. Oromoo jajjaboodha. Hatta diinittuu waan diinitti nama jajjaboodha. Galatooma. Galanna keessan hin beeku.